araarri hin barbaachisu kana kawal dhabe lamaan iyyuu namni lama wal dhabu lamaanuu akka araarri barbaachisu walii galu akkaataa itti walii galan santu adda adda ta'a malee. Araarri kun akka biyyoolessaa ani akka laalutti obboleessi kiyya duratti dhiifama yuunivarsiitii kamirraa inni dubbachaa ture. Jalqaba ani lammii biyya biraa obse'aa jedhe ergan baradheewni jedhe Itoophiyaawii jedhamu kana ta'uu kiyya baree jedhe hundi keenya kana keessa dabarre. Ani fakkeenyaaf amata dheeraa Itoophiyaawiidhaan osoo jedhu miti naan jedhanii osoo ofirraa na qaban haga waggaa dhiyoo kanaatti ga'e jechuudha. Gaafa qarqaarsa barbaadamu qofa Itoophiyaawii ta'uu kiyya na amanamaa taas ga'e jechuudha. Wanti isin yaadachiisuu barbaadu ayyuu Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo tokko miidiyaa irratti Malla Zeenaawii wajjin hayyoonni mari'achaa ture. Jecha inni jedhe tokko duratti Dr. Kabajaa obbo Leencoon kaasanii turan. Jecha saniif jecha Dr. Gammachuu kana yaadachuun dirqama ta'a. Horii dalgaa tokkotu jedhan Dr. Gammachuun bosona Amaazoon seene. Bosona Amaazoon seeneet yeroo jabbiiti kaachi galchan yeroo waatiidhaan jiran guguddatanii gaafni isaanii kun guguddatee garbu malee guguddatee amma baasuun dirqama ta'e jedhe. Yeroo kana immoo bosonnichi chim jedhee guddate karaa itti dabran hin jiru. Kibur Xaqlay Ministir jedheen Doktor የከብቶቹ ቀንድ ነው መቆረጥ ያለበት ወይስ የአማዞን ደን ነው መጨፍጨፍ ያለበት? ውበዳ ማሊፍ ከጀደን ዋን ዱቢን ገረሲ እንደምት ጀለታ ነማበር ጀልቀቡ ጀለታ ከኡመት ረቢ ሰጀልሰ ጀሎ አፋን ከሜቲዮ ጀደኒን አከነት አገርሲሱ ሶለንደው አከነት አገርሲሳ ከነሁን ዳፍ ከሳ ዋን ቀብኑፊ ከኢረት ወሊገሉ ሚቲ ከኢረት ወሊንገል ዋን ኢረት ወሊንገል ኢረቱ አከ ወሊገሉ በሬ አቦቲን ከኛ በር ጃርሱማ ታኒ ዱቢ ላለኒ ገቀበኒ ኦልቀበኒ አስቀበኒ ያጭቀበኒ ጋፈ ጥቆ ዋይሳን ሀቡልቱ ዱቢን ጀዳኒ በሪቱ ትዴቢያን መታ ሄዳኒ ተደከው ኩኒ ሂንቱሬ ማሌ ወጋ ዴራ ዋን በርባ መተዱሬ በርባቺሳ ቱሬ አመስ ጀቾታ አዩን ኩን ካሰረቲ ስርቢያቺ ጥቁርሶ አሲሞ ወራቤሳ ቢኔሳ ዋንሰል አኒስ ኬሳ ዋን ደብሬፍ ዋን ኬሳስ ቱሬስ ዋን ኬስ ጅሩፊስ ዋን ሚዲያ ረት ጅሩ ተኮን ሲን ያደቺሳ ዝናቡና ደጋያ ጅራንሰያ ሴና ኑቲካ ከበረኔ አከኪያት ኢኑማዩ ደሎን ያም ራያን ቁቤ ፓ ጨራ ቀቤሳ አነከም በረዴት ሴና ታሪክ ጀደሙንዳ ሆሎል አፈ ታሪክ ወንቲናኒ በረዴ ገሩ አባንኪ የመነት ዋልነት ሙሰን ዋልወኒ ጀሉፍ ወንተ አቺ በርሲሳነት ሙሰኑንዳ ፋለት ይላላን ጋፋን ቢልቻዴ ደርገጉማ ቢረኩቴውኒ ጀሉ አካታ ፋላን ፍለደሱን ዱጉመቴቲን አርከዴ በላይ ዘለቀ ወሊሳን አፋን አበሻቲን ሲርቤ በላይን ፋርሲን እንጅሩ ጋፈ ማይዲዮ ከነ ፈከኛ ሲርበ በላይ ጀዱን ህሪየ መኪያ አባይ ሳቲፍ ሲርቤ አባኒሳ በላይ ሙጭጭ እና የበላይ ልዘለኝ የዛ ቀብራራ ማል እኔ አባው ፊ ፋርሲ ረብ ሲንታገርሲሱ ኡመኒ ኦዲየንሲን ደገፈቱ ሁንዲኑ በላይ ዘለቀ ኢትፈካታ ቱሬ እና ሚዲያ ለበሻ ሁንዲ ሲልብ ከና አከም ይወጥቃቴ ሚዲያን ቶኮ ጉየት ኩለኒን ሲርቢሲሳ ቱሬ ሮሰንቲ ጋፋ በላይ ዘለቀ ሁንዴኒሳ ማሊ አዳምበረን ሚዲያ ራደበሜ ሲርቢኩን ጉቱ መንጉቱቲ በላይ ወሉማን ጀሉ ደበሜ በቃ ኢንዶር ከመ አኩማ ሚዲያ አፋን ኦሮሞራ ሲርበ ቶኮ ነው ጀደ ሙጫ ቶኮፍ ዳማ ሀሳካ ሊሜቱ ቂላ ሲርበሺ መላቲ
Director shimalatu baay'atee bakka kana sirreessaa jedhee sirba fardaa dhiichisaa shimala fedhaa shimala faarsaa jedheen nu deebise kun maaliifuu warra hubannoo kanaa qabu warra profeshinii isaatiin ramadamee miti achirra ka ture yeroo sanitti jechuudha. Innaa kuni waa hedduu uumee jira hawaasa keenya jidduutti. Kana waliidhaan qabanne artiistiin karaa ofiitiin gaazexeessaan karaa ofiitiin manguddoon araara kana wayita faarsiinu Oromiyaa irraa jalqabu akka qabnu gadi buunee ofuma ollaarraa mataa keenyarraa jalqabnee ollatti dabraa deemuu qabna. Ka jarri akkas nu godhanii haga ammaa mata duree isaa qofa tuttuqee irra dabru kana baala magbaabaat sanis hubachaa irra dabarreet araarri kun maaliif barbaachisee jalqaba maaliif akkam goonaa akkam taanaa namni akkam goonu jedhu akka ta'uun dhabu. Kanarratti walii galuun dirqama natti fakkaata. Ammas namni bara daargee gurri duudee hardhallee hooma daargee haasa'u san ta'uu hin qabnu. Ka dabreerraa barumsa fudhachaa boruuf akkana taanaa akkana goonaa irratti mari'achuu qabnan jedhaa. Maaliifuu yoo waldhabbii hayyoonni illee bara hayyuu dureedhaan dhiifama Dr. Kabajaa Obbo Leencoon bara 1978 bara hayyuu dureedhaan jaarraa abbaa gadaafaa hojii waldhaban akkasumatti osoo waa tokko irra hin ga'iin kun waggaa 44 namni tokko dhalatee guddatee dabre bira ce'ee jechuudha. Mataa hidhama amma isaan seenaaniit kakaleessaa sun akkana dogoggorree jedhanii nu fuuldura ta'anii kana yoo nuun jedhan nuti maal barachuu qabna isaanirraa. Namni adda lafa buleen waa hubata. Fakkiidhaafan tuqee waldhabbii yeroo sana amma osoo ta'e garuu kun hin ta'u hoggasuu osoo ooleen buliin falaa argate jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada.